جبدوا أكل ما فهم بلدات والله بالله والله بالله بكبد المهاجروا وفكر جينا سينجا كلا توكو قبل أن ندله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته irratti في أتلنا gadi waan ما goote godhi dhiirri ol bahee miidiyaa irratti hin dubbatu wacni ati guyyarraa miidiyaa irratti waccu asirratti baatee wanni ati gootu namuma si jibbisiisa nama sitti duulchisa malee atillee gootummaan argattu hayyummaallee argattu isallee qabuu hin dandeettu duulli nuti ammoo asirratti walitti goonu kun nurraa hin bareedu wanni ani dubbataaru kaleche akka ammasin gamaa gamanaan ijaaramtanii gruppiidhaan yookaan tokko taatanii harka na kennachiisuudhaaf yookaan ammoo na roorisuuf deemtan san amma himee جبدوا أكل ما فهم بلدات wallahi billahi والله بالله بكبد المهاجروا وفكر جينا سينجا tare maalu kabajatu akka damma kana bak jettu kana si beekar jarmani tumanaayu gadin baatu kidumdu nama jaarti jala salami barate basawdi michita jaarti te mana galti gamba jaarti enu nu jala diqala wadin bayna asofta konka kijibdu abam bantoju kolkole haadaraw ati saltee akkanumaan olii gad deemte barbar jette jechuudha maaltu si boojisati qoy nucce qabdaati maa bootta gabbaate sooshaal miidiyaa irra yeroo mara gabbaate nu iidu takkatu waa galan eessa jirta gaafa awwala namni wallol maaltu si galchee afaan banta maa boottaa nama waliin naqaa jirta si mataaran beera mara si goote bara ijoollee walloo sirratti naqaa si goote si jirta goote jechuun bar dhiira himataa jiranii jedha sittu nama walii oofa dhufte awwala tare haadhara ijoollee walloo taate tamuutti teettee sitti argisiisee bar sharmuxa afuuftu jechuudha asuma deemteen wannummaan ati iyyituufu gabbaatee muka sin naqanii fiidee jechuudha dalagaatee beeyta gabbaatee bootta jechuudha akkanumaan fiigaa dhufte dhimma sin geenne keessa humna hixa yeroo mara gara na fiide ibidda qabsiifte gara fiide bultii namaa keessa sisseena phiiphii keessa sabbarzeenaa jedhee sisseena yoo namni wallolu fiidee gasseenta maali qo'ate mana keessa maal taate ana ka keessa osoo jaartii fuudhe olii gad fiigee akkanatti dhiyyochu bultii dhiibtee asii gad fiidee ijoollee wajjin asirraa iyyita oromoo wajjin mahayyimne kun gowwa amma immoo quuftee nama ajjeesaa yoo jettaa bar nama si qabatu hin qabdu zarii hin qabdu wallaahi bittisiimu zarii hin qabdu nama si qabatu hin qabdu gosa hin qabdu ganda si qabatu hin qabdu akkanuma akka harree halaayituu yeroo mara gabbaatee afaan bantu nama likkisii himu hin qabdu yeroo mara likkisii himu nuti ammoo dantaa namarraa hin qabdu. Amma ilu fakkeenyaaf ati hoo ati waan ati dalagaa jirtu sirriidha. Amma gara waan namaa dubbadha anaa dubbatu argitee asirratti. Eeshiyaa waan eenyu dubbadde waa'ee namaa. Dubbataa jirta gaffiitee awwala lolli ka'eessa jirtaa jedhamaan dhaabanne dubbattee maa gabbaate. Lola yoom dubbadden. Loluma ammaa kana. Ijoollee walloo wajjin lolan geggeessina ijoollee walloo wajjin lolan dhaabaa jedhan. Kanaan akka. Eenyuudha ganama fixaa jedhaa ture sun. Laayibii gubbarra ba'e tokko ajjeesa lama ajjeesa kabooyaa ture sun eenyuudha nuyi. Jedhee jira sanka addabaabayii irratti laayibii irra taa'ee jedhe san. Maa sanumaa maa jettati ati daa'ima. Waa kadheesi fakkaata akka keesseessa waasaappi guruppiidhaan nama bichisiisu qaba. Amma waasaappi wayiitu dhufi deemi guruppii kiyyan dantaa guruppiin qabu namarraa ajaan qabu warbaadde. Jechuu barbaadeeti. Ani barbaadu dura dubbadhe waa kadhu obboleessoo. Waggaa sadii sila dhiyoomata dhumatti haadhumattu dhiisa. Viidiyoo waggaa garee gaafa ijoollee walloo irratti anaasa'ee namni sooshaal miidiyaa irra oofa. Achi as deebi'ee dubbadhee beeytaati. Akkamitti sammuun keessi cufame akkatti? Amma eessaan dhufte kan dubbatiin shayxaanaa dhufe. Tokkoffaa dhaga ila. Daga shayxaana dhufe amma shayxaana dhufe moo namatti ofii lollisi dhufe jarmanii jiru. Ilu ageefan obboleessoo. Amma tana booda haadhumtu jedhe gaafa dheengadda ijoolleen arsiif walloo lola jalqabdu gaafa san gabbayee laayivii irratti aaree miira keessa galee gaafa san booyee gaafa san dubbadde. Bakkee rakkoon irraa ka'e ilu viidiyoon biraa ka'anii gadi bahee ijoollee walloo irratti lola labse viidiyoo kami lola kam keessa ijoollee wallooti miti dhageeffatu bakka amma balaan afarsaa fi bakka balaan afarsaa fi qoy amma curulle dhageeffatu bakka balaan afarsaa fi ittiin afarsallee garteetiin amma curullee dha'uu danda'e amma curullee ati Mahammad Abdallaa suni gabbayee walloo namni qalee hagara isinii kafala ka jedhu san irraa gaafa haasawitu leenca gara maalii gara okolee hollatte kan mogoleen jedhee hafarsaan baaragee alba'ee maal jedhee jettee gabbaatee arrabsite. San irratti hafarsaan gabbayee mucattii teetii fi sillee jaartii teetillee arrabse. Siigalee bakkeen lolli guddaan hafarsaa fi jara kanatti dhufe waa'ee lola labsuu fi labsuu dhabuu osoo hin ta'initti jara lamaan kallattiin wal tuqan jechuudha. Kanarratti.
Hafarsaan arrabsuu mirga qaba bar waa'ee maatii kiyyaa waa'ee jaartii tiyyaa jaartii shaffilaa maarree shaffilaa mucaa shaffilaa maali mucaan shaffilaa kan isin jettan eessatti beekan ijoollee shaffilaa takkatti iyyuu takka ijoollee shaffilaa wajjin jiraadheen beekwan waan isin haasoftanuu naan galle. Jaartii ta'e gaafadhu si himti nuti ati hin beektu. Jaartiin tiyyatami maqaan isii maqaa isii naaf gaafadhu si himti jaartii batee san gaafadhu si himti. Maqaan atti himi gurbaa jaartii tiyya maqaa isii eenyu. Ila dhaga'i diima yoo isin hin kabajne nuti hin kabajne yeroo mara. Maqaa isii natti dhaga'i nama muuxee aadaa salu dhaga'i ati kalee maal jette ganda namaa deemte namni nama rabbashu shirkaaf shaffilatte maqaa gandaa dha'uu hin dandeettu. Yoom akkas jedhe abboo rabbii jedhe. Jettee jirta ganda namaa dhayite kalee uummata mara siin jedhe uummata mara siin jedhe. Yoom maqaa shaffilaa yoom kaase obboleessa kiyya mucatu ijoollee shaffilaattu itti dhalche jedhe malee an uummata shaffilaatu qee jira. Ajaa'ib. Yoo akkas jedhan ijoollee shaffilaa waa'ee shaffilaa mee viidiyoo sana poostii godhan. Ani hin argine jedhan kalee dhufee amma bosona baariitti wal lollee. Wallahi billahi kakadha ilu an uummata shaffilaa nama takka maqaan kaasne wallahi billahi. Intee maal taate ani ka jedhe mucaan ijoollee shaffilaattu si dhalchennaan ijoolleen shaffilaa kami jaartiin tiyyatami jedhee waa'ee mucaatii miti ka jedhanii ijoollee rabbuurratti ana ahmadi waame ahmad jennaan dhaga'i ahmad bosona ahmad jennaan ahmad bosona baalee kalee waame noo anaa miti jedhen warri komentiin ahmad colulleedhaan si sodaafii miti ummata shaffilaa wallahi billahi maqaa rabbiitiin si kakadha maqaa ummata shaffilaa hin kaafne jarana namni kalee sana jala teettan viidiyoo waraabame dhageeffadhu obboleesso hafarsoon ijoollee shaffilaattu itti si dhalche naan jedhe malee ani ijoollee shaffilaa ummata akkasii jedhee maqaa takka hin kaafne kana maqaa rabbiitiin si kakadha. Ana rabsite hin jenne jedhe sin jedhaan jiru. Maal jedhee shi? Waa'ee lolaa haasoytani waa'ee lolaa. Waa'ee malolaa carraan dubbatame. Ati fakkeenya ijoollee shaffilaa malee tamii talola labsita. Annam ijoollee talola keessa jirtu hin beeku. Akkana goonu afarsoo ol yaamaati dubbii tana kalaas gara araaraa deebisneeti ajendaan kana booda Ahmadillee kana booda jiruu isaa jiruu namaa keessan seene. Ani jiruu wayiitu jiruu namaa keessan seenne jiruu nama takkaa keessan seenne afarsoon dhufee maqaa na balleesse maatii kiyya maqaa balleesse gara kamiinuu afarsoo akka kiyyan gaafadha. Gizuma takka mi'uu godhadhu mee alja'i nama dhaggeeffadhu gizuma takka gizee hundinuma sumaaddu akkana dubbata wayi. Afarsoo ol yaamaati kana booda araara buusneeti namni hundinuu jiruu mataa isaa jala haa deebi'u. Asii gabbee kaan ijoollee hojii asirraa iyyuun asirra daangaa namuu hin barata. Afarsoo ol baasii usme namuutu afoo itti asirra waliin jee gargar afoo tanaasanii osoo hin jenne ajandaa asuma goolabamuudha kalaas. Jara keenya akkanumaan miree karaan bareedaan kanuma galgalaa ganama namni gurguddaan kun gaddachee asirraa walitti tarsa'aa oolu wal hamachuu jiruun isaa akkanaa maalii jechaa oolurra afoo inaanillee waliin jee namuu kana booda jiruu dhuunfaa isaa jala deemu. Ani maaltu isa galcheen jedha ilu ati rakkoon irraa qabdaa? Aboo chuman ani galchan ajjeesuun dandeettu bareechasiin rakkoon irraa qabdaa ati ilu waasiin jedhee jira. Rakkoon asirraa qabu afarsoo ajjeesuun dandeettu atillee ajjeesnaan jettee jirta birrii kafalaa ajjeesaa jette ajjeeftee akka gosaatti si gaafan. Allaqe. Ajjeesaa jenne boleessoodha. Afarsoo kana booda waa ta'ee akka gosaa si gaafan gosa wal gaafatu. Ila dhageeffadhu anafarsoo ajjeesaan jenne tokkoffaa. Sila viidiyoo kee jira bara Ahmad. Viidiyoo kiyya fidi kanaan hin haasa'ini ati nama guddaa mi abboo. Kuna viidiyoo kee tu fi dalaydee bara maal kana si mul'isa. Viidiyoo an dalage awwaan dubbadhu keessatti hafarsoo naa barbaada bakka inni jirutti naa qabaa jedhe malee naa ajjeesaa jedhe. Ajji geessodha. Bakka geessu san giseessani ka giseessanitti afarsoon du'e. Waan goolu keessaan murteessina jechuun kun maali birriin nama qabsiisuun ati fakkeenyaaf siif afarsoon tokkoo miti. Ati biyya guddatti jirta ati Jarmanii jirta. Afarsoon biyya biraa keessa jira. Mee amma fakkeenya si gaafadhu eeshi na gaafatteemi. Dhuftee na arrabsite ansi wajjin rakkinni akka jiru hin beeku akka ati na rakkoo biraatiif na barbaaddu hin beeku gaafa xilaatummaaf taate keeka bishaan bahu kiyya dhadhaan bahu san rakkoon qabu uummata akka rakkisu haga dandeenyeeni waluma mokorra tokko jedhi mokkoraa miti
أنا ما Dhaggeeffadhu بكبر ka fakkeenya. أنا منطقه أنا منطقه Ani illee sintuu dabara ilu. bakka du'aati labsitu sanitti arrallee ta'e sillee ta'e fakkaatota keellee ta'e ijoollee naannoo kenna nama du'a namarra rabsu ka biraatu dhiise nama ofii irra du'a rabsuuf deemu walin dhiifnu akka sooshaal miidiyaatti miti akka lafaatitti walin dhiifnu adisiimaan akka biyyaatittu yoo si balleesse kabajaan himatta yoo natti hin balleessinetti ati du'a labsitee nama naa fidaa qabaattu lubbuun namaa lubbuu hoolaatii miti obboleesso teeti biyya gaarii teettee jechuun biyya jarmanii qalbiin akkasiin jiru waliin himna sararree Kootu gaafa farsoo waa ta'e kootu na ajjeesi. ajjeesi namni biraatu haa ajjeesuu siin jedhan waan biraatu namummaan biraatu kanuma si hime namummaan biraatu wala si haa ajjeesuu Dhaggeeffadhu. haa dhagayuu jedhu waan hin dubbannu maal beeyta namni haa dhagayu waan ati dalagaa Namni jirtu haa dhaga'u. akka sirrii hin jiru Tokkoffaa ila dhaggeeffadhu. Sintuu kanuma si himaa an tokkoffaa sintuu hinee situ dhufee na gaafate. Gaafii si gaafadha. Hafarsoo ani maatii isaa keessan seenne, jaartii isaa keessan seenne, waa'ee maatii isaan dubbanne. Isa dhuunfaadhaan waa jedheeni gurbaa ijoollee walloo morma kutaa jedhee arrabsee hafarsoollee arrabsee biraa bayyar. maaliif arrabsa maaliif arrabsa gaafii si gaafadha maa arrabsa Eenyu? isas si tuqe maa arrabsa afarsoo lola kana keessa hin jiru asoo hin jiru Lola Ina arrabsita yeroo maraan arrabsita yeroo maraan arrabsita walloo wajjin maaliif labsitan jedhee dubbadde. isaa miti barkeessa hin jiru yeroo baay'ee fakkeenya waliin arga laayifii irratti itti deddeebita Na arrabsuu Itti mire de- qaba. itti- Garuu itti deebi- maaltu itti- waa'ee maatii keessa sagalche? sanaan hin beeku waan irra loltanii achi wal geettan ani waa bira jira Maatii wal loltan jaartiin ta'e akkasii marreen kee akkasii ani waan wanni haasa'uyyuu naan galle booddee waan kana miira keessa na galche. Fakkeenyaaf ati har'a yoo fuutee haadha warraa qabaatte maatii kee waan ati hin qabne yoo namni siin jedhee maal jettee nama sanii deebii deebista fakkeenyaaf ati. ahmad rakkoon kee maan beeyta asuma Rakkoo kiyyaa miti miira akka keetii dhagayi lolliin ka'a yeroo lolli ka'u biyya jarmanii teettee waggaa 100 waan amma namni lafarra nama wal harkisu wal ajjeesu dhiibte waan nama biraa haasoo gaafa san namni illee mufataa jechuudha. Waan keessa hin jiru keessa jiru an fakkeenyaaf dhagayi jecha siin jedha waa'ee lolaatu siin jedha yoo amma farsoon keessa jiraate atiin jira jettee an ammoo hin jiru siin jedha an abbadii qaba an waan akka hin jirre beeku hin jiruu siin jedha yoo ati ammoo dhuftee itti dabalte maqaan isaa qaraa waa tuttuqaa miti yeroo lamaa sadi himatee ishee akkam gootamma si himate yeroo lamaa sadi itti deddeebite lola kana keessa kan inni hin jirre itti deddeebite walaloo baafteer dhiira garaa ol kolee olatte qaama golee jechuun maal jechuun kuno dheessite mana seente jechuun lolli jalqabaati fagammaa sun hin jiru wanni akkas hin jiru fakkeenyaaf agaarfatti kubbaa sii taphatu kubbaa keessatti namaa wal lolte yoo nama tumte shaffila kubbaan biraa yoo jiraate shaffilatti illee namni yoo wal lole ahmad itti gaafatamuu hin qabu agaarfaallee ka biraati lolli ka shaffilaallee ka biraati igalama siin gala garagaraa jechuun dirqamaati lola Itoophiyaa keessatti namni wal lolu mara ahmad hin gaafatuu hin qaban agaarfatti yookiin gaafa tokko tiima wayiitii wal lolte namni kenna kamii yaada koo moo nu deebi'ii nu rabbashii nama nu loli kasi aaree mucaan kanaafi jechuudha because dalagataa jira waan beenu dhiisaa lola kanarraa jenna namni akka tasaa qaduraa wal lolee miti ofirraa dhiisii jennaan keessaa bahe guyyaa mara yoo abbaan barbaade deemee lafarra nama argisu wanni afarsoo yookiin fiigee namni wayii dhiyoota nama lafarra hin argifne ijoollee arge hara farsoo keessa jira deemtanii yookiin nama wayiin tuyxanii wannummaan nama dhuftanii nama qabattaniif hin jiru mucaan kasi muufateef sani ati nama sooshaal miidiyaa fayyadamu dhuftee uma argita fiigdee yoo keessentu yeroo lamaa sadii simateera ani kijiba siin jedhaan jiru siin gaafatu mucaan kun maal narraa barbaada yeroo lamaa sadii wallaahi simateera mucaan kun kana malee illee asiin durallee lolliin ka'u dhiiseeren lola jimmaa fa'aa jira lola meeqa jira lola sanniin keessaan jiru waggaa meeqaa dhiiseera yoo fiddee dhuftee ammoo itti maxxansitee jirti namni maqaa kiyyattu qameedhee dubbata eega dubbate ammoo gabbayee waasiin jedhe eega namni waasiin jedhe ammoo maana tuqan jedhe eega si tuqan ammoo nama ajjeesaatu jedhe nama biraatii walitti dhuftaa jechuu barbaadeeti kabira kanuma dubbiin. Maal rakkoo qaba bara ilu namni kamuu kophaa jiru hin jiru ati gara feete yoo dhufte si galtee dubbiin. Kanumaan illee kanuma siin jedhe nama ajjeesuu hin dandeettu dhagahi nama ajjeesuu hin dandeettu namni martuu nama qabaa lafaan baane nama ajjeesattee yoo dhufte bakka biraa ajjeesitaa jettee jirta laayif irra nama naa qabaa jechuun akka horii soyitee maa inni gayyaatanii wani nu boottaniif ol deebitanii ammoo nama arrabsaa jirtan galdiin guutuu walii qabdanii oobaa jirtanii fakkeessaa kana hin jaalatu gaafa awwala dhagahi gaafa awwala
gara furmaataa yaanii gara araaraa ani tokkoffaa haasaati ali ooftu ani ganda namaan tuune kana viidiyoo kiyyarra deebii dhageeffadhu yoo ganda namaa tuqe achi keessa kootu na gaafadhu an ganda takkan tuune ijoollee shaffilaa an nama takkallee hin beeku biyya kanattillee argee hin beeku nama sooshaal miidiyaa kanarraallee nama shaffilaa nama ummata ajjeesaa jirullee hin beeku maaliif akka dubbiin kun sitti dhufe annaan galle hafarsoon shaffila yoo taate hin beeku an fakkeenyaaf sanirraa kaatee waan kana jette naaf hin galu hafarsoolleen sanirraa ka'ee akkasii jedhe naaf hin galu waa'ee kan beeyne amma maayee mataa artare amma beeka amma maayee mataan jirtu jaarsite mucaan tokko ka shaffilaati jettee mataa arta hafarso maayee mataa akkas jedhe hafarsootu ijoollee shaffilaatii jedhe ka haadha warraa kee akkas godhe daa'imaan walaa ijoollee shaffilaatii hafarsoo jedhe ani saniin alatti ijoollee shaffilaat akkatti iyyuu biyya kanattillee takkaa wajjin haga jarmanii rabbi na fidellee ijoollee shaffilaat akka argee hin beeku lammaffaa wajjillee hin jiraanne miidiyaa kanarrattillee ijoollee shaffilaa lola labsitee ijoollee suudii dararaa jirtu taqabaa jirtullee ta'an beeku hin jiru kun ammoo dhugaan jirtu kanuma sagalee kiyya guutuu irra deebii dhageeffadhu dhimma hawaasaa keessa nun galchin lammaffarratti mucaan kun dhufee maatii kiyya tuquu isaatiif naa barbaadaa naa qabaa jedhee jira kan amma sii godhan amma maa sii godhan sii qabanii san gaafa inni qabame kaa murteen ati maali ka nama qabsiifu ani ilma namaati ka natti balleessee na xiqqeessee namni yoo na qabaa qabanii maa sii godhan hin dhaadatta ammallee biyya osoo jiraatee daqiiqa fuusa sila Itoophiyaa tana teetuma seetaa qo'ate Itoophiyaa obboleessa kiyya akkuma namni biraa keessa paaworii hin qabne mootummaan nama doorsisu asiin birrii nama doorsisu waan akkanaa kana ofirraa dhiisa an dhugaa siin jedha iluu gudi sirrii takaa fakkeenyaaf ofirraa dhiibe fakkeenyaaf ati amma Ameerikaa keessa jirtaami kanarratti waliin galu no an nama qabsiisan jedhu takka birrii qaba nama qabsiisaa nama qabbe anaafati har'a biyya tokko keessa jiraannee jecha kana ati naan jette obboleettii dhagaye waa siima poolisaa si dhaabuu danda'a dhagaye waa siima dhagaye dhageeffadhu na dhagaye namaa wallola naman na arrabsaa oola si caalaa qasaa amna arrabsan jettan kan takkaa nama naa qabaa miskiina Itoophiyaatti yookiin biyya wayitti na ajjeesaa yookiin qabaa naa fidaan jedha diktaatarummaa guddaa kun awwalumaa sirrii miti bakka jireenya gaarii jira an abbaa fedhe waa godhaa mootummaa faa beekaa biyyaa daqiiqa fidee nama qabaa biyya alaati illee birriin nama qabsiisa ani jedhee hin beeku takka sooshaal miidiyaa irratti hin dubbadhullee maaliif maal naa godhan biyya as taa'ee Ameerikaan nama tokko wallole haadhatii arrabsaa oolanii godhan caalan arrabsaa oolanii waggaa meeqa takkatti bajecha takka sii jedhanii asumaa utaalte uhuma keetii dubbii isaa jirta bal'isaa harka akkanuma siin jedhan ofirraa waan akkanaa dhiisii an tokkoffaa biyya keessatti wanni biyya keessatti osoo jiraate seeratti dhiyeessa jedheef namni biyya keessa jiru nama bakka jiraatu beeyta qaama seeraatitti himannaa itti bantee kassaftee nama hiisifta ragaa wajjin fakkeenyaaf as keessa osoo ati jiraatte si kassasuu danda'an har'asi tokkoffaa irratti ragaa yoo akkasii atuu kaffafamuu dandeettaa jechuu barka nama ajjeesuuf nama si kassasu dhaban malee eega seerri akkanaa jiraata atuu jarmanitti kassasamuu qabda nama ajjeesaa ka jettee labsaa turte akkasii usmiyya baaliyoon na galchisiin jedha aboo namni mudeetaraa kun wal galchiti wal asii gabbuufti amma booda mudeetara kiyya guutuu isinirraa guura sii galee miti nama yoo wal galchitan hin buusina kana na buusaa kana dubbata amma laalla iluu maaltu jira beeta hamzaa jeetillee ni jirta carraa takka hamzaa jii karaa kenname akka awwalaa ta'e keessa jira dura ragaa xara turellee waan ta'e mee hamzaati waan kana namoota hurgufatee fixatu jeetumaan callise ammaan tana namoota waan isa keessa jiru hurgufatee khaalis maal jee qabbanaa inni gaafate afarso olbaasa eenyuun na buuse itti deemtan qoytan bu'aa afarso olbaasaati abooyaanilla waliin jee namuutu hara jiruu isaa deebi'u haraa gabaabaa yaa'u bareedaadha kanarra ta'anii galgala kanam akka dubartii namni gurguddaan kun waliin jira nuyi warri mana bani maa inni silamaa gannama darbaa ooltan amma muhitii godha gaayis hundi keessan mudeetara irraa guuraara nama hundarraa yoo okay anillee akka mataa kiyyaatti wanni jechuu barbaadu tokko namni tokko wal lolleen duraanuu jira garuu immoo ajandaan kun o'ee gara biraatti deemaa jira sii galee amma culullee miira keessa gabbaa'eetiniin dhukaasa bane afarsaan deebisee rakkoo jira kana lamaanii amma silaa karaa tokkoon bakka tokkotti ilaalama dhufamee jechuudha. Afarsaan daqiiqaa muraasa xiqqoo waan biisii jiruuf naada waleetiin ture inni dhufaa naan jedhe asii hanga afarsalleen dhufee jedhu yaada keessan tartiiban amma arraba dhiisaa namni hunduuyyuu ani beekaa walii dhiisatiin ture hunduu argufatee hageessu maaliif
kun amma jarri hundi isaaniitu waan garaa qaban geeffataniitiin jiran kana booda namni wal tuqu hin jiru kabajaadhaan tartiiban haasa'ee rakkoo jiru san furra jechuudha. Akkanuma akkana miti. Kanaafuu tartiiban itti fufa Ahmad Curullee asumaan gaafii hawaasni illee si gaafataa jiru gaafii ani illee sirraa qabu. Afarsaa waggaa kanallee ni beekta gaafa lola walloo irra ture san nattuu himatee dubbateetiin ture. Afarsaa yaabada bukkicha yaabada akkasi situ ijoollee teenne gudeechisiise maqaa arsii nyaatta jettee arrabsaa turte gaaf sanillee hin callisee bara sanayyee rakkoo miti rakkoo madda rakkoo kana gartee akka marattu waliif faalamneeti jedheetu hin callisee baran ammoo anaa nagayaan garee imoo keessa galee quraana qaraasaa jiru tokkokkii laayivii guutuu cufadhee irraa badee kowaasii ilaalu dhiisee miseenjara keessatti galee osoo waa takkan argee viidiyoo rikoordi godhanii natti erganii jedhaatiin ture. Ati maaliif gabbaatee arrabsite Afarsaa? Akka inni ajandaa kana keessa hin jirre hin beektamu hin beektu. Ahmad Curullee si gaafanne. Afarsaan arrabsine boleessoo dhageeffadhu akka itti haasa'e qabaan. Muhammadii nama dhufe kuni akkuma Afarsoo kanaan duraati. Uummata walloo fidaa qalaa jedha malee ofii isaatii mucaan kun waan kana godhuu hin danda'u. Jeequmsa kaasee uummata ibiddatti oofuu deema. Ijoolleen teenna waan kana keessan galina jedhee dubbaddean. Waan biraa arrabni biraa maaltu jira? Ijoolleen. Wayita godhu Muhammad. Hayya. Okay. Ati Afarsaa albaatii akka Afarsaa albaaticha sanii maalii garaa okolee hullatti kaamu goleen jetteetiin akkasitti itti geerartee Afarsaa hin arrabsine akka jettee? Namni gaafa wallolli kaanaa walitti bubar. Dhageeffadhu usme Afarsoodhaan nan arrabsiin jedhee ni jiraan. Na arrabsaaraan namni kamuyyuu polotika irratti abbaan fedhe dhukkeen irraa kaasa deebiin deebisuuf. Achi dabree namni maatii namaa keessa galee maqaa gasga'u san namaan hin jedhu. As bahee Ahmad irraa dhukkee kaasee na qaxaqqaxee akka fedhe onna darbee ganna darbee onna biraa deeme anatu tuqee anatu waa jedheeni haan arrabsu. Garuu inni anaa miti ka inni waa jedheen achi dabree maatii kiyyatti taree haadha warraa kee akkana ilmoon ta'e akkasii maarreen akkasii jedhe. Akka tasaa ta'e ammoo maqaa isin jalaa dogoggorame intala shaffilaa ta'e isin jettan mucaa shaffilaa nama shaffila jedhamu waggaa 12 argee hin beeku. Kanaafuyyuu anni na arrabsu mirga qaba. Waan ani isaan jedhee arrabse irratti garuu ani isaa waa'ee isaa irratti kamiira keessa na galchee hirriba na dhoorgee ibidda na qabe dhimma maatii keessa seenuudha. Maaltu dhimma maatii kiyyaa keessa isa galche? Gaafiin kiyya ijoon bakka kana. Okay. Ati Afarsaa ragaxaa Afarsaa hin beektamu hin beektu. Kana duraayyuu haadha namaa xiqqeessaa ture mucaan kuni akkana xiqqeessaa ture yaa ture. Isa olii namni martuu na raggaxaa oolaan na raggaxii jedheenii jiran maaltu achi dabree ammoo waan akkanaa jechisiiseedha malee na raggaxinii jedheenii jiraati maal gaafii baay'ista. Amma laal tokkoffaa irratti namni gaafa wal arrabsudha walitti hin dibu miira keessa galtee atillee raggaxamte inni illee deebii wanti deebiseef qaba garuu immoo akka inni gartee yaada isaatti kakaase malee wantoota inni gartee itti dhimma walitti bahattanii waan kana walirraa geettan ragaxaa kana walirraa itti kufsiiftan innis ni qaba addatti jechuudha. Si galee ni dhufa daqiiqaa muraasa booda hanga inni dhufu carraa itti kufi ilu. Galatooma ana akka obboleessaa yoo gorte rakni marraan qabu akka obboleessaatti illee arrabse jechuun takka takka namni yoo tuqee sookee yoo gorfatu. Garuu akka Ahmad deemu akka sirrii miti maaliif akka inni godhatan kanumaa kanarraa amma dubbadhee dhugamaan Afarsaan siimatan akka jibaa miti bar siimatee dura mucaan kun maan adda deebi'aa silaalumaallee goone santuu inni mucaan kun yeroo baay'ee yoon keessa hin jiraanillee dhufee na sababataa jedhee siimataa ture. Amma anaan rakka wallolle ani waa'ee birii irratti waa'ee arraba keessanii inni illee arrabsee bareeda godhe siiniin jedhu atillee arrabsite garuu waa'ee birii irratti ana borullee si morma. Har'allee si morma si dura dhaabbata nama qabsiisaa gahettu nama ajjeesisaa gahettu anaan sanirra wali kaanee jechuudha. Dhimma biraa Ahmad irraan hin qabu oolugaa dubbata. Takkaasallee tuqee hin beeku waliin walitti hin kalooynu keessaallee dubbisee hin beeku anasumarra arga akkuma takka wal argina. Garuu bakki ta'an anaafati wal dura dhaabbannu gaaris ta'ee badaas ta'ee ilma Oromoo hin qabsiisaa birrii haganaa hin qabsiisaa yoo jettu nuti biyya guddatti osoo jirru yoo waan akkasii yaannu gaarii miti. Isaa miti nama biraatu Oromoo biraatu nama fakkeenyaaf nama baay'een arrabsaa oola. Ganama galgala isaa waggaa 3 4 takkaa nama sannaa qabaa Oromoo naa fi daadhatii arrabsame abbaa kiyya arrabsame naan jedhaan oolu kennaayyuu arrabsaa oola saa 24 kennummaan keessaa dhufne kun saa 24 arrabsaa oola. Takkaa dubbadhe kata'oo isaanii beeku bar takkaa dubbadheen beeku jechuudha. Na arrabsanii yookiin jibbaa fi ajandaa jedhee bira darbe. Ati takkatti asii utaalte nama naa qabaa naa fi daga jettu ati.
sila mootummaa Ameerikaa kan amma dhiyoo tana namicha Venezuelaa qabe kana moo ka dhufee gubbaan gabbo'ee gad dhufee qabe kana akkasi qabu adda moo akkatti qabu addullee naaf hin galle garuu yoo qabuuf deemtee hin qabdaafi miti bar jechummaan sunu ati nama asirran namni si beeku nama yeroo ati isaan jettu nama biraatu ixaa namni si muufata nama sanii wal lolaan hankanuma siin jedha waa soitan sooshaal miidiyaa irratti eeggadhaa jechuudha fakkeenyaaf namni si beeku gabbaatee yoo ati waan barbaaddeette ma akkana jedha namni kunii siin jedha namni si mormuun jira ka sappoorti si godhullee hin jira ka si mormullee hin jira akkasumatti achi deemte dubbiin maal taati ni babal'atte atamma osoo mucaan kun waatee ati nama gumaati akkuma siimaan adii kun uummata irra siima osoo inni waa qabame waatee siitu nama waliin mufataa jechuudha atu hin godhin akkuma tasaa haasawaa waan namni si beeku ati waa mucaan kun waatee simattu itti gaafatama jechuu barbaadeetan kana waan jiru anallee osoo ta'e akkasuma adii lafa jirtu kanuma jechuudha namni wanni si mormee dubbate waan kana maa birriin jedha namni asirra arrabsamu bara si caalaa ka arrabsame ati bari si nagaa si gaafatanii yubar namni waliin arrabsine nu bara waggaa afuri warra asirra jiru kunni warra akka hamzaallee arrabsanii quufamee jira mee warri kun waan tokko tokko ofirraa deebisa maamma kan amma dhiyoo tana wanni godhanii pheentee godhanii hin deebine maraachanii jechuudha uummatummaan oromoo kun dhiisanii namni asirra amadaan qabna hin jiru garuu obsee deema takkatti jecha takkatti nama tuucaasii ol kaatee yoo loltu gaarii miti ofirraa dhiisi waa'ee lolaallee keessan seenin obboleesso yoo dandeette nagaa buuse yookiin irraa fagaadhu uummata kanarraallee galata hin qabdu nama maa wal lolte deebite akkanuma nama keetiin namuma qara wal kabajuun kabajaa walii dhabaa deemta osoo waa jettu namarraa meeshii wayita nama gootu warra asirratti tiktookii ati nama si beeku namni si mufata dhugaase waan ati jettu yoo agan akkana lole kana nama kana qabsiise kana teettee dubbatte namni viidiyoo malaala malee keessa arguun jiru yookiin immoo haasawuma haasoyite normaali namni sanii si mormu sanii si mormina kawaa'ee birrii ambarullee si morma arrallee si morma an sana ana kanaa waliin na dhufte malee an rakkoo sirraallee hin qabu takka atuun beeku dubbadheen beeku waa'ee birrii irraa ati geennan bakka birrii biyya alaa jirra bakka birrii san geennan achirratti wal dura dhaabbanna arrallee bolurlee yoo akka obboleessa gorfachuu barbaadde gorfadhu dhufteeyyuu keessaanuu osoo gorsitee dhayitee si jalaa nama wajjin haasa'uu dandeettu jechuu barbaadeeti. Bakka biraazatii gorfachuu danda'a. Asirraa gabbuufnee nama dhiise booma gorsineemi malee ufiin asirraa deemeeti miti afarsa. Eeganni deemee achi dhayitanii tuttuutanii nuu deebi'ii itti sirbitanii nuu deebi'ee sabadde jedhaanii jirtan isin. Lola kana keessaa sabaddee deebi'ii nuu jettanii sirbaa yoo isin jirtan ammoo waan akkasiin feenuu jechuu barbaade ani geeffadheera. Akkasii walii araarsa jara yoo jiraatte walii araarama kanuma dhufate dubbina suma dhufate. Okay, thank you. Ramza dubbadhu yoo dubbachuu hin dandeenye immoo baaliyoon itti hafuuf. Ayi keessa jira kuma lamalleen eegamaa jira. Tokko balaan isarraa ka'e. Balaa Maammadi. Dubbadhu. Okay, baaliyyoo itti kufi. Galatooma jecha wanni guddaa yoo furmaanne bareeda. Wallahi Ahmad Culullee dhufuu keetiif galatoomi jecha wanni guddaan sitti immoo akka nama tokko jechuudha akka obboleessa sirratti qaatitti. Wanni kun yooma furmaata argate bareeda siifillee sii galee. Gina wanni sitti immoo wayii maaltu jira beektaa obboleessa kiyya. Wayitii waa dubbattu yookaan ammoo wayitii waa haasoftu akka nama baratee yookaan ammoo bu'aa bahii baay'ee keessa bahee dhufee duuba san garagalii yaade si galee hafarsoon amma ati akkana jettuun kuni nama dubartii islaamsisaa ture wayita ijoollee waltumtu si galee nama gara islaamummaa nama deebisaa ture nama miidiyaa irra dubbatamaa ture hafarsoon bakka kana hin jiru si galee dhugaa jirtu walitti himnee waliin deemuu wayyaa hafarsoon jecha gara siin jedhee bareeda siin jedhee osoo hin ta'in hafarsoon bakka kana hin jiru ijoollee walloon beekti arsii hin beekti muluun hafarsoon beekan si galee hafarsoon bakka kana keessaa bahee jira. Gin wayita jechi akkana namaan jedhamu wanni wayii tigistii si fitachiisa bar jechi siin jedhame kun osoo hafarsoo waan biraa jedhee si arrabse gabbaateen dubbattu gin wanni kun hinkanii si tuqe si galee hinkanii jechuun makiinaa wayita karakiinoo cabsuun beektaami qiiqeedha bar si galee karakiinoo si tuqe wayita karakiinoo si tuqe akkam gootaneetillee aartee fuun jettee gabbaata hafarsoolleen arrabsitee
dadhabee jennaanin si gabbayee libsi godhe si galee kilaash ba kilaash roo jedhe buunu shugguxu ba shugguxu si galee kanaafuu ati waan deemtu irratti ka ammaan dhumata si galee nuti ijoollee biyya takkaati si galee nuti ilmaan si koomandooti ka ammaan dhumata hafarsoo wajjin haasofitee fixuu dandeetta. Of fuulduraafuu si mubaarak baalee jala jiran si galee isin lamaan akka ijoollee baaleetitti gadiin nuti eettan dhugaatu sitti himaa. Dhaabadhaa akka nama baratee taa'uuf duuba deebi'aa yaada. Humantaan ibiddanii miidiyaa kanarratti xabgootan gaaf durii Kadiir Martuu hidhamee jetta. Kadiir Martuu kan bira jiru. Viidiyoo sirra dalagan Kadiir Martuu guyyaa san bira jira. Poolisni wanni doktorri wanni harkaa fuudhe jette silkii Kadiir Martuu kan bira jiru. Waan akkasiisan sappar seenaa jettee fiddeetiin miidiyaa kana gadi hin dhiisin. Mataa ijoollee ilmasii koomandooti nama beekamaa nama asirratti namni jaalatu. Nama seenaa baay'ee dabarsaa ture. Nama Haaji Alootti dawwalee akkas godhe. Ati nama seenaa qabu wayita seenaa akkanaa kana fidaniitiin dammoo sirratti laxxafan. Waan fokkata harsillee si guba. Jaartii teellee mana guba si galee dubartiin Awurooppaa kanatti hin beeyta. Tarabbi namaa qajeelte malee tee rabbi si qajeelche yuuta mana hin baane. Hin beeyta waan Jarmanii kana keessa deemaa jiru birookiyyaa. Kanaafuu waan jiru duraa duuba geeggadhu Awurooppaa keessa jirta. Suudi Arabiyaa akka farsoo sanbadoo keessa hin jirtu si galee. Hafarsoon nama tikeetii qabuu miti si galee. Ati nama waan biyya ulaagaa biyya kanaa guutettee taa'u. Kanuma siin jedha obboleessa kiyyan akkuma obboleessi kiyyaa sidaamaa kanaafuu gara furmaataatti deema. Dhaabadhu ilmaan baalee ijoollee irraa. Kanuma ajandaa keessaa gali. Thank you so much. Thank you. Gala tobi bali okay. Okay, Muhammad Abdullah. Muhammad kana tokko kabalaan dhale. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Itti kufi atillee nama Ahmad Imbala Lefaturraa ina arrabsa jette yaada kee asumaanii ni gaafii irraa qabdu illee waan barbaaddetu kun sarara kana fayyadamu. Ani ta'isaa irra kuteeti jechuun irra kutee amma ittiin heddummeessin horii isaanii gaafadhu waan gaafadhu hin qabu isa irra kuteefan. An dhiiseef an dhiyeellee naa dhiisuuf. Ayyee aganumaan. Okay, soraati kofi. Wallahi garaana nyaate. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Undi keessan. Maal garaasi nyaata balaa kana guutuu namni dhale si sababii keetii gabbee si malikata dhee afarsaa lammaffaa jedhee afarsaa akka maqaan dhaame bara. Maqaa keetiin viidiyoo kee irraa balaan bu'e. Maal goone irraa deebin irraa akkuma inni dogongore anillee dogongoree yaa jedhuuti dhiisa bas dogongore bas isa olee hin jennu dhiisa. Irraa deebi anillee dhiifama gaafadhe akkuma inni gaaf dura dogongore anillee dhiifama gaafadhe. Kalaas inni illee ammootu akka jechuu sana anatti qalate bas dhiisa amma irra kunna. Tiyyaruma kutaa. Egaa callifte galatooma hundi keessanuu carraa naa kennuu keessaniif yogguu akkatti wal geettanii walillee loltanii walitti illee araaramuuf teettan baay'ee namatti toltanii jeneraaltichallee ol baasati waliif fixaa nakaanumaa waan jennu hin qabnu kanuma namoonni hedduu waan dubbateef akkattuu wal geettanii yaada keessan furatu waan gaariidha jedhaan akka kiyyatti fixadheera usme. Hayyee galatooma ulfaadha. Amma na dubbata tokko yaada hundi isaaniitu dhiyeessaa jiran waa'ee araaraati malee waa'ee wal qabdee wal haafidduu tarkaanfii walirratti haa fudhattu gochi Ahmad godhe kuni gocha sirrii miti jedhanii ta'in namni hunduu dhaabbatu jira. Nullee kanuma jennee ta'in Ahmadiin dura dhaabbanne anoo mataa kiyyaatitti fakkeenyaa fi anama hafarsaa wal beeynanii bakka inni jiru beekaa dalagaa kana naggalchee naannoo kiyya dalagaa ijoollee keenya wajjin dalagaa si galee waa hunda bahaa gala keenya wal beeyna jechuudha ulaa hunda. Garuu immoo wanni kun gaafa dubbatameetiin hafarsaan gabbee dubbatullee biruma turellee anillee. Waanuma kanaa gaafa akka itti arrabsanii turan viidiyoo sana argee viidiyoolee hedduu argee anaa kan sheer irra godhaa turan anillee isarra sheer godhaa ture. Si galee maddi rakkoo akka jiru dhugaa yoo dubbanna taate Ahmad Hafarsaa yeroo hedduu itti deddeebi'e. Yeroo hedduu itti deddeebi'ennaan hafarsaan obsee sanboodan ofirraa gabbahee ofirraa waan garaa keessaa qabu aarii duraan qabu san hunda fayyadamee haleellaa irra raawwate. Sanirraa kan ka'e balaan kuni hanga kana qabbu jechuudha. Ahmad atillee hafarsaa osoo beeytu sooshaal miidiyaa irratti ni agarta. Yeroo hedduu isarraan ittiin mammaayitaa namoonni hedduu wayitii balaa kaasan maqaa isaa ittiin ifii ganii keessattuu baay'izabuu ijoolleen keenya gaafa rakkoon tokko ka'u namni tokko waan tokko gaafa keessaa bahee dhiisee jedhe wanni sun akka jibbisiisee karaa hin taane ta'ee xariiqa san gadhiisee keessaa bahe namni si galee xariiqa ta'u yoo taate namuyyuu irraa bahuun barbaadu jechuudha. Sababii sanirraa kan ka'e balaan kun bu'e. Amma atillee Ahmad Culullee tokkoffaa irratti wanna dalayde suni dogongora akka ta'e ni beeyta atillee
yoo beekatuma akka gootu taate malee mucaan kun biyya kana keessa jira shurxaan qabuu danda'a aramni ajjeesuu dandeetti yookiin immoo namnummaa harkuma oromootitti du'uu danda'a waan barbaade ta'uu danda'a namni biyya namaa kana keessa jiru waan kana guutuu yoo namni kun waa ta'e bor itti gaafatama dirqama si fudhata maaliif sagalee keessun takkittii wanni waraabamteef jecha san waan ati fayyadamtee namni hafarsaa qabeen dhiyeesse akkana godhe jetteef jecha si galee kanaafuyyuu hafarsallee hin dhiyeessina hafarsalleen haa dhufu isin lamaanuu asumatti afoon jennee dubbii teessan finnee yoo deemne akkam jetta Ahmad araara kana fudhatta Ahmadatti Ya farsoo fiddee waan naan jedheef hin beekne maali araarri ati yaasuuf. Abboo dhagaye Usmiyye afarsolleen hin tuqin atillee Ahmad nagaa keetiin jiraat araarri waa xiyyiitii walitti hin tokkosne Ahmad ammoo Gabaabaan kanaaf. yaa garaan gabaabaan kana Ahmadillee qabsoo ofii itti fufee akka tasaa rakkoon jiraate qabsoon numa deebiti kanuma jechuu barbaada waa nama wallaalaa ta'anii bingaa Bakka namuutu nama araara maal goona bakka adiisan yoo barbaachisaa ta'e keessaa waliin finnee araarsine. Iluu bari ni Bakka araara barbaachisaa jedhee bara Dhiifama- araara hin dinne. oo naa gaafadhaa de Araara hin dinne bar fidaa naa gaafadhaa fidaa fi Yaa. kaayee fidaa fi. Fidanii haa gaafataniif akkas. Usmiyye fidiif kaa. okay qoy itti dawwalaa baqa Naa fidaa de malee hin dinne inni yee fidaa fi. dubbadha hanga sanii afarsaatti dawwalaa Yaa akkasii wallaahi Hamzaaleen eegeessadhaa Sudaan kennaa leenci baddaa baalee asumaanuu si dinqisiifachuu barbaada Hamzaa kennaa. hanga sanii dhagaya tokkoffaa irratti Hamzaa fi Ahmad Culullee Hamzaa fi Ahmad Culullee walii araarsaa Hamzalleen Rakkoon qabu dhiiska jira. bubbanii turani afoo Kajaraa ilaalaa rakkoon walii qabu usme itti dawwaliitiin kan jaraa rakkoon qabu jarri lama walii araaramte eessa wal fiddee miti amma wanni guddaan yaa waluu Naafi Ahmad dhagahi naafi Ahmad rakkoo takka hin qabnu walirraa Ahmadi akkuma hafarsoo bara guutuu arrabsee hafarsoon aaree gabbee hijaanii Ahmad waggaa kana guutuu Ahmadumaa Hamzaa malaaxaa maarreedhaa jiruu kadhataa jiraataa waan ismaa jeena raasoo argayyise hunda viidiyoo muraniiti samaaluma ta'e dhiiroo jeetu viidiyoo aljee bira kutaa ani dhimma tokko illee irraa hin qabu waan inni viidiyoo narra haasa'uuf hin beeku gisee hunda ajandaa wayii dhufa inni xullub jee dhufe Hamzaa jiiqummaarreedha numa ja'a takka ana Ahmad jiru viidiyoon takka miidiyaa kana gubbaan jirtu dhiiroo maaluma jeetumaan ignoor godhee bira kutaa amma hoggaa inni kana hafarsaa kana maqaa Hamzaa bakka hunda dha'uu eegale kana viidiyoo ijoolleen isaa waayettu kanaan bara isaatu akka nu godhe isaatu akka nuti qawwee binnu godhe maallaqa walitti buusee guruppiin ijoolleen hin jenne viidiyoo saniin fuudhee maxxanse amma inni isaan maa viidiyoo itti maxxansita jee daranaa ammaas beljeeqa dur na tuttuqaa ture fuudheetiin viidiyoo san maxxanse yani nama baay'ee bira geesse viidiyoo nagaan maxxanse sanii fi viidiyoo tiyya maxxansa ammaas jee lola jalqabiifumaaf dhufee galgalaa ganama maqaa kiyya kaasee ajandaa wayii dhufnaan maqaan Hamzaa keessaan badu warra kaayiroo kun qabnaan maqaan Hamzaa keessaan badu saboo maaluma rakkate kanarraa jeetumaan hagas reefu dubbadhe malee an dhimma tokko irraan qabu akkuma dur usettiin usee deeman ammallee waan takka waan biraatii miti gama kiyyaan gara takka rakkoon hin jiru fidaatuma isaa walitti araarsa. akkasuma wayyaa yoo araarsu. Kissiin baay'ate akkam kissiin xiqqaamta too. Akkas. Akkas. Kijibuma saniin sammuu si hadoochee jira bakka si taanaan dhaggeeffattee mire.
Kanaafuu kijibuma san dhaggeeffattee sammuun si hadoode maa dhaggeeffatta duuba ka kijiba ta'e. Kallee hin jiru. Wanti ati na gorsitu takka illee hin jiru kun anaaf gorsaa miti ati xilaata kiyya bakka dhiisaa amma jedhan. Ramzaa dhiisii irra Dhaabata kutte. adda. Waa hunda nagarraa bara. Rakkoon hin jiru garuma feeteen kottu. Amma dubbii gara biraatti hin deemina. Abboo dhiisii bakka Ramzaadhi. Garuma sitti toleen kottuu siin jedha obboleesso. Dhiisii bakka Akka Ramzaa. jiru namni as keessa jiru kun marti xilaata kiyya bara. Garuma feetanii Bakka kottaa. amma dhiisaa bakka jiran. Abboo dhiisaa mee Mubaarak Baalee dhufe Mubaarak Baalee haa dubbatu. Daqiiqa. Ramzaa dhiisii. Ramzaa dhiis Mubaarak haa dubbatu bakka dhiisee abboo Mubaarak dubbadhu. Carraan kan Mubaarak. Akkam jirtan nagumaa hundi keessanuyyuu baga nagalchitanillee amma culullee ganamallee. Okay. Ganamallee amma culullee xiqqoo waliin dubbadhee ture dhaga'ama sagaleen kiyya. Yeen korriisa geerfooni. Haadha nyaatu. Ne yeelaalin eeshi daqiiqaa takka qofa. Kun obboleetoo nagaa jira yaada keetti buufeeti. Amma dhaga'ama. Hin dhaga'amaatti buufetti buufi. Okay. Look, yeroo hedduumaa inni rakkoon nama kennaa jarjarree miira keessa seenneeti waa tolchinatti waa balleessina. Ganamallee waa jedheeni ture na dubbisuu hin dandeenye mana isaa keessatti miira keessa waan seeneef gassi darba homaa manaan jennaanuma irraa gabaabadhe. Jalqaba afarsoo inni illee hin tuqee lachuu wal tuuxe namni yoo wal tuqe waan fedhe waliin jedhee wal arrabsa. Yoo inni na arrabse anillee isaa arrabsachaadha. Kanaaf namni gaafa lola keessa seene gaafa miira keessa seene waan waliin jedhu laallatu. Afarsoon akkas naan jedhee isa qabaana akkas godhaa isa akkana godhaan hin taatu. Maaliif kalee rakkoo keessa afarsoo wanni nuti lolluuf afarsoo wanni nuti ganamaa galgala arrabsinuuf dheengadda miira keessa seenee waa dubbatee santu agarraa rakkoo ta'ee nu keessa deemaa jiraaf akka namni biraallee waan sanirraa baratuuf malee afarsaan diina kenna ta'ee yookaan ammoo badaa ta'ee wannaafi miti. Namni gaafa miira keessa seenee namni si jala deemee komantiin hoo siin jedhe waan hin taane dubbatta. Kanaaf gaafa achirraa akka hin dogongorreef of eeggannoo gochuun barbaachisaadha. Wanni taree jira. Gaafa inni afarsoo arrabsa afarsoolleen deebii deebisa. Deebiin sun si aarsuu danda'a. Aartee miira keessa seentee naa qabaa akkas naa godhaa akkas godhaa jedhanii dubbachuun sirrii. Ahmad akka kaleetii miidiyaa irratti labsii godhaara. Ganamallee itti mee jira. Kun sirrii miti. Atis yeroo takka miira keessa seentee dubbatte sigaa guyyaa guutuu sanan dubbachuun qabdu. Gowwaa takkatti arrabsanii ofii deddeebi'ee of arrabsaa oolaa Oromoon jettu san ofillee hin godhini ilmoon kee ta'uu ofitti atiin amantaa mootummatu siin beeka. Yoo akkasitti ofitti amante wanni si lolchiisu wanni si boochisu hin jiru dhaabbadhu. Kanarraaf ammoo nutummaan walitti duuluu kana yoom dhiifnaadha. Nu ilmaan si komandoo ilmaan baalee ilmaan ganda takkaa san. Iluun Ameerikaa irraa haa dhufu san isaa wajjin mana yaalaa deemnee ragaa qabatamaa mucaa abbaa inni jedhee galchina. Iluun Ameerikaa amma nagaa barbaadammoo lola barbaaddan ammaan callisee dhiiseera waan dubbadhee bira darbe. Jarmanii koottu baasaboora qabadhu shaffilaa qabadhu koottu daa'ima teessanii fudhattanii koottu. Tulullee nama dhageeffadhu naman. Lola barbaadda jechuudha. Dhimma sirraan qabu. An ammallee siima. Afarsoo qabsiisee ootte nu walit dhuftaa siin jedhan. Sindiis kanuma. Iluu bar rakkoon jiru maali beektaa? Furanni si ta'uu dhiise yookaan ammoo gabbaatee ati feemasiidha jecha badaan jedhini. Waan jechi warraallee si miti. Bira dhaabattaa anallee lafarratti namni bira dhaabatu kumaatama jira. Koottu ati Jarmanii mucaa keessatti. Jarmanii maa nama si bira jira barteen. Meeyasaa godhaa. Illee bakka maraa nama qabnaa. Siin jedhaanis akkasuma nama qabaa atis nama san qabadhu gurbaa kee shaffilaa ka jettu qabadhu koottu daa'ima teessan taqabbaladha koottu. Iluu in fudhannaa yeen fudhannaa Ahmad in fudhannaa booda fudhannaa haa dubbatu mucaan. Iluu na dubbisi iluu atis nama guddatti si beeyna yoo an dogongore na waliin dogongoruu hin qabdu yoo ani baalage na waliin baalaguu hin qabdu ati nama sirreessutti si beeyna ati nama gorsutti si beeyna tasgabbaa'ii dubbadhu dhimma kana asirratti osoo hin taane lafarratti illee fixuu dandeenya. Wanni an jechaa jiru ammallee irra deebi'ee ganamallee Ahmad itti meera. Fafarsoo osoo balaan fedhe bu'ee namni qabuu danda'u hin jiru. Mucaan bakka fedhe akka lootiititti akka bofaatitti dhakaa jala bosona jala jiraata. Yoo tara mootummaan Su'uudii gubbarraa marzii itti gadi roobsee ajjeese malee namni namaan isa qabuu danda'u hin jiru osoo ka danda'amullee taate.
dhiirrummaan itti siiqee afarsoo afoo dhaabatee qabu hin jiru. Simple as that. Dhugaan jirtu tana. Kijiba namni asirraa deemee amma ganama mucattiin takka bira teettee amma culullee anatu sii qaba, anatu sii qaba. Kijiba namni miidiyaa irratti oofu kana dhiisa. Raafamuu miti obboleessoo wayita namni dhugaa dubbatu. Qabamee qabamuu baatee. Hin qabdu. Raafamin akka beeraati taate. Dhaggeeffadhu obboleessa kiyya raafamuu miti wayita namni dhugaa dubbatu namarraa fudhadhaa rakkoon keessan barkana. Hin qabuu hin dandeettu qabsiisuullee hin dandeettu siin jechuu jira. Yoo dhiira taate ammoo lafarratti gadi qabiitii waan goote godhi dhiirri ol bahee miidiyaa irratti hin dubbatu. Wacni ati guyyarraa miidiyaa irratti waccu asirratti baatee wanni ati gootu namuma si jibbisiisa nama sitti duulchisa malee atillee gootummaan argattu hayyummaallee argattu isallee qabuu hin dandeettu duulli nuti ammoo asirratti walitti goonu kun nurraa hin bareedu. Wanni ani dubbataaru kalee dheengaddallee nuti ufii walitti dhiira malee nama biraa ofirraa dhoorguu hin dandeenyu. Beekaa kennaa fi wallaalaan sitti ma ila mubaarak dhagaye. Bakka boodii si ani ayya. Mubaarak. Tokko farratti namni ammas keessa Ahmad Culullee ani gaafata akkasii gaafadha. Ati waraqaa paaspoortii qab Jarmanii qabdaa miti. Ani paaspoortii Jarmanii hin qabu ati ka Ameerikaan qabdaa kootu. Dhagaa hin qabda daqiiqaa kudha sa'a shammoo jaati dhaqiiti ufii qabi maal gootaa birrii baafta birrii saniin karaa filaayii godhi. Ani bari osoo bakka inni jiru beeke rakkoon qabu. Warri kun akkamitti beeka ree warri kun akkamitti beeka dhaqiiti ufuma harkumaan qabiiti fidi gaabsan sitti hin dubbadhu kanama haasoo dhiirummaan kana bakka galatoomi. Tumante dhaqiiti qabi ani sirraa dhimma hin qabu ani waan ati jettu inni mormaa siin jedhe. Maana mormitaan jedhin atillee amma fakkeenyaaf afarsoo waa jettee afarsoon si arrabse maana arrabsitaa jetteen afarsoollee maana tuqee jedhe anillee jecha ati jette san mormuu mirga qaba waan ati jettu sun waan sirriitii miti nama baay'ee si mormaa siin jedhe akkuma komentii ala deemanii intalallee sii qabne intala maaltu sii qaba bakka hojiitii yuun baatu akkana wajjin hin rakkatin ufii dhaqii gaafsan sitti dubbannu tikeetii muradhu birrii namaa kafaltu saniin dhaqii qabadhu yoo dandeessu maal gootaa tiktookii rabbashna. Bakka kan ani mataan kiyya bara afarsoon arrabsa. Afarsoo mucaa mataa shurrubbaa irraa goraa mucaa wallaalummaa akkana godhaa itti wannan jedhina jedheen arrabsa ani mataan kiyya. Ahmad miira keessa jirta. Miira keessa sooshaal miidiyaa irra turtee miira keessa jirta ofirraa gabaabsi dubbii tana asuma fitti waan kana keessaa bahi. Dhaabadhu obboleessa hanganuma jedha. Nuyin oofaa yoo jette ani hin beeku akka mataa kiyyaatti. Asuma osoo gabaabsitee dhumatti namni aga wallee asuma ofirraa fitti keessaa bahe. Jaartummaan jennee sila reeftan amma afarsoo kan jennee manni maal Ahmadu lolaa jira bara afarsoon kabira Ahmadu irra deemee lolaa jira bara. Aboo dhiisaa rabbi jedhaati booda amma jaartii aree wallaahi gurbaan kun namni Awurooppaa kun aarii hin danda'u jedhan. Ani dhaggeeffadha jiran amma namni as keessa jiru kana keessa namni waan an jedhu kana na deeggaru tokko illee hin jiru. Ani kana sodaadhee gadi hin buune takka jedhu. Ani yoo har'a lubbuun tiyya duute ijoollee hedduu as keessa jira namoota dhiiga kiyya baasu hedduu jira. Ani kanarratti aarsaa ta'uuf qophiidha. Isii tana jala sararee isin hima. Jeesu hin jiru ufii aartee fakkeenya dhaggeeffadhu. Ammumaayyoo nama ajjeesaa raayyoo deebitee nama ajjeesa jedha ammumaayyoo amma nama ajjeesa. Fakkeenyaaf dhaggeeffadhu ilu ani isin tuune dhufteetii narratti duutee jireenya kiyyas keellee anaafatillee takkatti wajjin bannaa jechuudha. Ati koottu takka jedhe. Ajaa'iba wallah. Amma inu meena jala naasa'ina ani miidiyaa irratti akkuma isin agartan kana kophaa isin hundaan taggalaa jira garuu kophaan jiru tokko jedhe lammaffaa ani haqa kiyyaa falmachaa jira maqaa daa'ima tiyyaa haadha warraa kiyya waan hin jenne naan jedhame falmachaa jira kanarratti dhufee iluun na arrabse an iluun tuune jecha inni dubbatee na gaafateefis deebiseefi jira namoota shaffila ijoollee shaffila waggaa 12 takka waliin jiraadhee hin beeku ijoollee shaffila miidiyaa kanarraa badii dalaganillee hin beeku hawaasa shaffila nama miidhanillee hin beeku hawaasni kun hawaasa kiyya asiin hambeentuu daariidha ummata koloobaati asiin ummata kenna hawaasa kanarratti anshiran xatu hin jenneellee rabbii kiyya kakadhe jaran viidiyoo kiyya dhageeffadha iluun dhufee na arrabse osoo anarra dhufee iluudhaan maatii isaa yookaan haadha warraa iluutiin daa'imni kun keetii miti haati warraati akkanaan jedheeni waan kan akkamitti madaalee inni dhufee na arrabse kuni maal agarsiisa iluun mataan isaa haqa faana dhaabannee dhara faana dhaabbatee jechuudha isinii galee ani har'a miidiyaa kanarratti namni sababa polotikaatiin ilaalcha garaagaraa qabna kun abaa'oo deeggaraa kun kaafaa'oo deeggaraa kun bilisiginnaa jedhee wal gara gorree wal arrabsaa turre afuuftuu naan jettanii akkas naan jettanii
Kanaaf takkaa isin komadhee jira deebiillee isin deebisee jira deebisee hin jiru. Mucaan kun har'a ol ka'ee jaalalle mati jaalatu takka hiriyyaa keettu akkas godha osoo siin jedhee waan baay'ee natti dhagahamu. Wanni kana keessa na ajaa'ibe ani ijoollee mashaffilaallee wajjin jiraadhee hin beeku. Hawaasa shaffilaallee maqaa kaasee hin beeku. Mucaan sun maqaa kaafnaan uummata shaffilaattu akkas godhe ijoolleen shaffilaatami jedhee waan akkasii gaafadhe malee tarii inni maqaa biraa nama biriin yookaan ijoollee wayii dhaga'ee anasee akkasitti jechuu danda'a. Naan galle maaliif ijoollee uummata Itoophiyaa ilmaan sikkoo mandoo keessaa kutaa baaleef arsii keessaayyuu maaliif akka inni shaffila maqaa dha'e naaf hin galle kun anaaf gaafiidha. Haati warraa kiyyas anis ijoollee shaffilas miidiyaa kanarrattis hin beeku ijoollee shaffilaa baalaqee illee hin beeku deebisee ammoo ijoollee miidiyaa irratti illee nama miidhanii badii dalaganillee hin beeku. Wallaahi kun ammoo dhugaa jiru. Deebisee ammoo miidiyaa haasaa guyyaa har'aa laayivii haasaa illee mubaarak fa'aa baaliyyoon fa'aa dhageeffattanii turtan laayivii kiyya. Jedhee jira waa'ee uummata hin dubbanne jechuudha. Ani hafarsoo irraa haqa kiyya barbaada. Jecha kana maaf naan jedhe warra biraa dhabe. Waan kana caala isatti tolu dhabe maaf kana naan jedheedha malee ani miira keessa kana galchee akka amma isin gamaa gamanaan ijaaramtanii guruppiidhaan yookaan tokko taatanii harka na kennachiisuudhaaf yookaan ammoo na roorisuuf deemtan san. Amma himee daqiiqaa takka naa kenna. Amichoo daqiiqaa takka naa kenna. Guruppii siif ijaarraa qoy abdii colillee rabbii jedhu. Iluu mee na dubbisi daqiiqaa takka. Amichoo Ahmad si jaalanna afarsoon gaafa laayivira taa'ee akkas jedhu an isa jala jira ana mataa kiyya. Jaartii isaatu ijoolletu salaa jedhaa ture ana mataa kiyya astagfirullah lazim. An kolfaa ture jala taa'e sila waan inni manne jechuun anatu waa jedheeni anillee laayif irratti waa jedhee jira saniif deebii naa kennuudhaaf dirqama naa rabsuu qaba sii galee ati maaliif akkana siirees ana mataa kiyya naan jedhee jira barana mubaarakiin jaartii isaatu ijoollee teennoo tokkos godhaa ture jedhee laayifii san irratti dubbateet booda sillee itti fide. Ani miira keessa jiru miidiyaa irra jirta gaafa miidiyaa irra jirtu nama arrabsita namni illee si arrabsa maaliif sadarkaa kanatti sadarkaa du'aatitti akka lubbuutitti gadi qabattee xooxeffatta ilmooleen tee tayu ragaa qabatamaa DNA itti qabda yoo hin qabaatin illee deemiti yaali laalchisiiti ragaa fiti kun kijibannarra kaa'ame ijoolleen tiyya DNA kiyya qabdi jedhiti mul'isi ummata tuyyuu dhugaasee dhageeffadhu sitti maali. Na dhagaye obboleessoo ani dhimmi kiyya kanaa miti ati wanni takka siin galu mubaarak ati dubbii baay'ee keessa deemtee haasofta. Ani dhimma DNA minaamina daa'ima kiyyaa fi haadha warraa kiyya irraa osoo shakkii qabaadhee waliin hin jiraadhu viidiyoo laayivii irra guyyaa irraa dubbadhe. Lammaffaarratti waggaa 12 an haadha warraa tiyya Jarmanitti hin jaalanne. Suudaanitti wal fuune Liibiyaa keessa waliin turre Itaalii wajji turre Jarmanii wajjiin seenne Jarmanii keessa eega seenne waggaa meeqa booda ilmoo argadhe. Takka jedhe. Seenaa yoo siif himuu barbaade. Lammaffaarratti maqaa ijoollee shaffilaa amma gurbaan kaasee itti maqaa na balleesse kana wallaahi ijoollee shaffilaa takka wajjin jiraanne ollaa kiyyallee rabbi fideen beeku. Waanuma ajaa'ibaa keessa jiraachuu danda'an ijoolleen shaffilaa fakkeenyaaf akka baaleetiitti naannoo kana keessa jiraachuu dandeessi. Garuu ijoollee akkasii baalagummaa qabdu yookaan ammoo naannoo kiyyaayyuu jiraattee xirixxirima keessa yookaan shakkima keessa sammuu kiyya keessa wanti akkasii hin jiru. Kana hawaasni bal'aan kun akka dhaga'u barbaada. Mucammaan kun maalumarraa ka'ee uummata shaffilaa kana maqaa kaase. Tokko kana daa'ima jalqabaa gaafa inni jedhu daa'imni jalqabaa tuntami. Ani jaartiitii Jarmanitti hin baranne karaa guutuu wajjin dhufee ifaajee bu'aa bahii keessa tapharree wajjin as kenne. Asitti isa ga dhufne biyya faranjii keessa namni jirtan hin beeytanii namni martuu haadha warraa isaa waliin ta'a. Dubartiin asitti yoo jaalala kee hin qabaanne gaduma baatee si biraa deemti malee sirratti illee taphaaletu hin jirtu parsantii guddaa jechuudha yoo sanuma dhiiruma mara dayyuusa wayii ta'e malee jechuudha hawaasa hundaaf wanni ani ifa godhuu barbaadu an kanarratti ragaa qoradhuu manaamina waan isin jettan kanarraa habbaa takka haga xurii qeensa kee jalaa qottuu kana daa'imman tiyyaa fi jaartii tiyyarraa shakkii takka illee hin qabu kun ammoo dhugaa jirtu isin himuu barbaadeeti jechi inni na aarsee arraba dhabee jecha kana naan jedhe waan na arrabsuun dhabee kana keessa galee maalirraa ka'ee jecha ijoollee shaffilaa fidee as darbe. Inni ammoo akka nu hubadhutti dubartii wayii ta'e inni beeku jira ijoollee shaffilaa ta'uu dandeessi mucayyoon waan akkasii sun jiraachuun mala yookaan daa'ima biraa qabdu takaatee daa'ima biraa wajjin nama heerumte wayii jiraachuu dandeessi biyya faranjii kana keessatti ammallee nu arrabsaa dubartiin hedduun ilmoo qabattee namatti heerumtu waan akkasii san fa'aa gurii waa dhaga'ee ammallee nu arrabsaa inaa qabee oofuu danda'a mucaan kanatu na aarse ana qakiyya barbaadachaa jira malee afarsoo ajjeesaan jenne naa qabaa jedhee jira qabamee ammoo achi booda sawwaan ta'u walumaan laallaa jechuudha. Kana malee anka jedhe akka amma hundi keessan osoo dhugaa argitan osoo haqa argitan isa faana dhaabbattan kana
Kuni baxaam itti waan nama gaddisiisu. Jireenya namaa Assalamu akkana alaikum ta'ee warahmatullahi baay'ee nama wabarakatuh. gaddisiisa. Akkam nagaa jirtani? Mee amma takka obsi takka dubbanna mee. Aboo usme bilisaan dubbachuu dandeenya? Dubbadhu rakkoo kan qabu yaada kee ibsadhu. Arrabnummaan hin jiraatin. Eshi lola amma duroo deemaa ture irrattis ni beeyna. Fakkeenyaaf Arsii fi Walloon gaafa wal lolaa turanii amma culullee nama adda dureedhaan waan san lolchiisaa ture. Fakkeenyaaf akkamitti yoo jettan nama lola yoonii fi nama shan qabdan nama shan qabaa fida yoo gurrarraa muran harka irraa muran harkarraa muraa jedhee afarsoo fa'aa qaceelchaa ture. Lolaan afarsoodhaa lolchiisaan ammoo amma cululleeti. Amma ammoo afarsoon waan kana keessatti hin hirmaaddu ani nan laallatu lolli kun nan barbaachisu jedhee dinnaan amma culullee gabbehee arrallee boohaa jira. Maaliif boochaa yoo jennee jettanii gaafattanii fakkeenyaaf akka yaada kiyyetti akka yaada jaalibsatti maaliif afarsoon kun kalee lolaa ture arroo maaliif hin lolleedha. Afarsoon kalee abdii bilisummaa fa'aa qaama kiingii fa'aa Umar Walloo fa'aa lolaa turanii wajji lolaa ture arrayoo maa jara san jala hafa jedhamsan tummallee lola keessatti deebi'ee san yaada qabana fakkaatti akkuma kalee ammaas qawwee bitaa fi ture wayinillee gargaarsisaa maallaqaanillee bira dhaabbataa turetti maallaqa kiyya kalee si bira dhaabbachaa ture san lafaan bitattee qawweedhaan si kannee booji'amtee nama kannitee amma lola kanatti duuba deebitaa jedhee afarsoo irratti takka maqaballee isii takka qabsiisuu waan inni yaadu jiru na fakkaatti. Garuu lola sanii muus yaada kiyyaan ibsatu jira obsi gaafate yaada kiyyaan ibsatu jira. Gabbu'ee jira amma ibs jaalibsaa. Yaada kanatti fe'anii miti yaada akkasii fe'anne hunduu hin balaaleffannaa kana. Dhaggeeffadhaa gaa wanta isirraa buunaniiti. Bu'i nurraa buususme yaadni nu ijoollee walitti araartudha malee waan biraa inni borcuufi miti. Qarbanni kun yaada biraa keessa deemee dhufe. Dhagaar. Ahmad Kajare bar kana dura yaada kana iluun dhiyeessatiin ture bar asumarra walirra dhaabadhaannaan Ahmad ka barbaadu waan haqa kiyyaa jechi sun akkamiin naan jedhame waan san ofirraa buusuu barbaadaa jedhe ilmoon sun immoo dhayxee haa qoratamtuu ilmoon tiyyaa miti ta'isaati miti naan jedhan waan ta'eef ilmoon sana yoo barbaadan dhufanii haa qoratanii an dhimmi kiyya afarsaan kallattii walitti dubbadhee maaliif akka waan kana naan jedhe ragaa akkamii akka itti qabu gaafachuu barbaadaa jedhe afarsaan immoo xiqqoo biizidha. Arabni waan bira jirtuuf sa'aatii kanatti silkiin haasa'uu hin danda'u naan jedhe dabalee naan daqiiqaa muraasa naa obsaa jedhe si galee daqiiqaa 15 waan hin geenne xiqqoo dalagaa ofirraa wannoo jedheetiin hin dhufaa jedhee garamna biraachisiitu. Si galee kallattiin amma afarsaan dhufee waan san akka afaan isaatiin dubbatee inni garteetiniin maaliif akka ilmoon sun teeti miti jedhe ragaa qabu akka naa himu an takkaa ijoollee shaffilaa wajjin jiraadheen beeku ilmoon ta'u ijoollee shaffilaati abbeeraa naan jetti. Mujattiin ta'e hangafa abbeera naan jetti jedhee kazaa kanaafu akka naa gaafatamu jedheetiin inni ka barbaadu dhugaasani. Malee osoo asitti warra dhaabaa jenne sun dubbiin salphaadha bar amma aimatti Itoophiyaa kana cufnee bahuu dandeenya. Takka waa dubbadhume. Dubbadhu. Ila silaa amma laali jara kana Ahmad illee naa gaafadha jechuu dhiiseetiniin silaa ilmoon akka Suudaanii hojii turree akkana turree deemnee ilmoo achi booda argannee jedhe Ahmad nu. Innu ilmoo ta'isaa ta'uu hin beekati. Loluma wal lolan kana Ahmad illee dhiisee afartollee waamtanii dhiisanii yooma addaan galanoo maa eessatti qoratan ilmoo inni ta'isaa ta'uu hin beeka unu. Nu hime unu asitti nu hime akkatti Suudaanittuu wajji turree biyya kanaa wajji turree biyya kanaa wajji turree achi booda ilmoo argadhee ilmoo ta'uu fi ta'uu beeka inni.
Ani biyya faranjii keessa jira ila sooraan dhaga'i waa kana ibsitanii godha. Ani bakka biyya faranjii keessa jira waa'ee ilmoo dubartiin hedduun hin jirti daa'ima wajjin biyya kana dhuftee namni biraa fuudhu. Ani osoo akkasii fuudheen dho'isu fakkeenyaaf suni waan akkasiin qaban waa'ee ilmoo tiyyaa irratti wanni isin qulqulleeffattanis wanni isin DNA fuutanis wanni isin qorattanis hin jiru parsantii 100% itti amana takka jedhe. Wanti ani barbaadu maalirraa ka'ee jecha kana mucaan kun jechuu danda'e. Maaltu isa galche waan maatii keessa? Ahmad dhageeffadha. Malee ani shakkii biraa ka amma isin mana yaalaa minaamina kana. Kuni tasuma sammuu kiyya keessa illee hin jiru. Ijoollee tiyya. Dhageeffadhu ka eega kana beekte dhageeffadhu eega kana beekte. Shakkii jedha parsantii 100 shakkii takka hin qabu. Wanni kana na qoratan hin jiru. Dhageeffadhu hin qorannu eega kana beekte yooma walitti isin aartanii addaan galtan silaa ilmoo ta'e ta'uu eegatu hirgixanyaa beekte wanni naa gaafatan hin jiru jette inni aaree jedhe akkuma ati ilaala farso maalii mogolee hollatte ka mogoleen akkuma jette san aaree gabbaa'e anas siidhal jechuu danda'a namni ilmoon taabbeeraa kiyyaati jechuu miti namni waa hedduu jechuu danda'a yooma har'a booda addaan dhaabattanuu isallee waamne amma inni illee dhufe wanni gaafannu hin jiru jechuu farso inni akkana jenne Ahmad illee gaafanne dubbii isinii finna atilleen arrabsin addaan dhaabadha ayanii isinii haafitani wanni sii gaafatan umuun jiru kaame mee maal gaafan arre tilaa ilmoon tee ta'u atuu beeyta amante uno shakkiin qabu jette odoo shakkii wayii ati qabaatte akkasi. Balleessee ijoollee tiyya maqaa balleesseef seeratti akka naa dhiyaatu barbaada. Itti kufaamee namni biraa yaada Ahmadun akkana yaa. Seeratti wayitii dhiyeessan kana yoo qabneef gara mootummaatti akka kennan barbaadda jechuudha. Erga akkas taate tumaa yookiin ajjeesaa tokko tokko irra namni tumu kana. Ajjeesaa minaamin nun jiru waan. Mucaan naa qabamee badii dalagameef akka ittiin bulmaata seera biyyattiitiin kisii irratti banaa hin himadhaa na haa himatu haga isa dhumaa seeraan itti deemaa jechuudha. Ani sarraa kanaan alatti naa dhayaa naa rukutaa nama takkaan hin jenne naa qabaa jedhee jira. Qabamee gaafa harka seeraa ga'ee ani himannaa kiyya kisii kiyyan banaa akka seera biyyattiitti waan seerri isa adabame anaa adabamu. Eenyu si qabare inni seera qabeessa miti. Nama iqaamaa qabu miti. Ani abbaan fedhe haa qabu. Seerri poolisiin suudii qabdee namni biraa qabee poolisii suudiitti kenne. Yaa obboleessu ati obsa qabaatu laala na dhagayi namni tokko umrii dheeratu osoo hin ta'in haqli dheeratu. Si galaani ol dheeratu osoo hin ta'in haqli hin fagaatu mataan fagaatu. Tanamaa qabaachuu tarabbii qabaachuu obsa qabaachuu akkanumaan deemuu miti abu akkanumaan huma afaanitti dhufe haasa'uu miti. Atiin kun nama guddaa nama xiqqaatu biyaansi nama waggaa 45ti. Aniin buchaan ijoolleen irra sii kute sii galami kaasee tuffadhee dubbii kee jechuudha. Sirratti hirmaataan si miidhaa jiran gartee mataan si nyaatame jedhee gara laafessa ta'ee waan ati naan jette qaqqabadhee waa takkan dubbanne gara qabadhee taa'ee jechuudha. Akka garatti gadi hin qabatin waan garaa si laala akkanaa miti aboo bilchinna waan garatti hin qabatin ati warra mataa muranaa fida jedhee barbaadee dubbatu hin jiru. Namni horii na dhagayi waan Afani wat injeri obboleessoo namni dheeraa kun haqliin qabu jechuudha. Rabbiin ol oolfeessu si keessa oolfise argee jira. Wanni ati dubbattu hooma afaanis si dhufe gadi tuttuuta. Wanni afaanis si dhufu hooma afaanis si dhufe gadi utaanii ni dhagayi. Ilmoon keetu dargaggeessa. Obboleessoo laala namni tokko mataa yookiin sammuu yaadi sirri bal'isi. Faanaan yaadi. Adimaaf sammuu yaadi gaafa miidhaa irratti baatee na dhagayi obboleessoo ta dhagayi akkanatti miti. Ati nama sinallee beekuu miti nama ijoollee beekuu miti tanamaallee qabdu tarabbiillee qabdu nama mataa qabu miti si argee jira. Dubbii kee kompiitara keessa gachinee gabbuufne ol baafne laallee jira boleessoo. Maayyimummaan kee wallaahi sii kana nama maayyimummaan akka firee xaafii buqqee boleessoo. Namni afarsoo hin qaba jedhee dhaqee ila walumaa galatti sitti himna jiran mucaan iqaamaan qabu. Namni isa qabuu dhaqe ufiyyuu hin qabama. Baay'ee wayii beektani kana rakkoo kana ta'e bar. Namni isa qabsiisuu dhaqe ufiyyuu hin qabama. Jara kenna waan kana dhaabaa nurraa. Takka dubbanne seera qabeessaa miti muqiimaa miti obboleessoo maal ta'u hiriyyinatiin qabu akkamisii qabna. Namni muqiimaa odoo isa dhaqe namni makiinaa qabu odoo itti dhaqe gurbaan makiina isa wajji fuudhan namichuma sanu aslan hin beektanii. Ahmad si jaalanna si qaban yaa biibii kiyya. Yaa kibis amma carraa taa'ee takkatti carraa dubbadhu. Namni marti qaataa haasa'ee Muhammad eeg dhagaye Ahmad Waasii nama sooshaal miidiyaa irra ture. Nama foolowarsi illee qabu namni beeku. Amma nu wacaan oolu. Atillee gara deemtuun kanaa jette araaran barbaaduu jette. Atillee gara dandeettu san hin deemu. Kuwwan illee gara barbaadu naa deemu akkasuma yoo findaa'u sii finnaa si haa dhufu wal gaafattanii dhiifama wal gaafattanii namni wal lole wali araarame asuma dubbiin haa dhuma dubbii kakaasu dubbiin jalqabuma yoo ati hin dubbatin afarsoo hin dubbatu yoo si wal lolin nun dubbannu
takka waa'ee keetii dubbannee hin beeknu otoo itti sabbar zeenaatti himtu takka Ahmad maa kana jedhee maqaa kee dhahee hin beeku waan das nan jedhin yoo argee yoo waan nama kenna laalee biruma darba malee qeeqa irratti hin fidu maaliif abbaan akkuma barbaade haa deemu jedhee macallu jecha siin jedhaa bara yooma komanneeyyuu yeroo sagalee taanu ummata keenya yeroo waa guurru yoo isin dhabne callifnee bira dabarra malee mee eessertan jennee takka dubbannee hin beeknu laallee tumaan cim jennee bira dabarra jechuudha. Ufumaa dubbii kaaftan ufumaa lola fiddanii jechuu barbaadeetu nullee ka dubbanne waan isin waa dubbattanii dhuftanii wal loltanii osoo wal lolli nullee dubbannu wanni nu galchin jiru callifnee jiraataa irra jechuudha cikii teennoo wajjin fataa jedha ammallee akka itti deemtu lola dhaabuun barbaaddotu. Yoo arrabaa namni asirra jiru marti beeka asirra jiru mee hageeffadhu abbaa calliseeti warra asirra jiru kun marti isaa yoo dhugaa siime namni dhagii arrabsaman jiru sooshaal miidiyaatti irra hin kaadhu miira keessan seenu haga barbaadan jechuun faamilii kiyya arrabsaniif jaartii dubbatta haadha kiyya abbaa kiyya maalii waan barbaadan jedhanii yoo arrabsan laalee bira tala waliin miira keessa yoo seente sooshaal miidiyaa irra turaa feesbuuk irraa waggaa meeqa turaa ajandaa fidaa nama wajjin wal karaa baatee wanni tun akkana miira keessa si galchitee rakkoo qabdachuutummaan bira darbuu qabdaa bara akkana gabbaatee ajandaa kana ho'isuu yoo barbaadde ana natti fakkaatu gaarii miti jechuu barbaade seeran naa dhiyeessaa ka jettu Itoophiyaan jirru numaa nu gaafattanii ati ka seera dhiyeessuu dandeettu waan dhiyeessuu hin dandeenyeef hin argituu jechuu ati ka jirtu Jarmanii jechuu namni ammoo nama qabee sii fidu hin jiru hoolaa miti namni akkanumaan qabee koottaa Ahmadiif nama wallolee mucaa kana qabnee seera finna jennee seera dhaabnu wayiitu hin jiru nama bakka jiraatu hin beektu Suudii keessatti as jiraa achi jiraa isaatu hin beektu osoo jiraatee nama wallolu kana maa callifte Oromoo umaa godhuu hin dandeettu jim jedhee nama callisa jechuu badii akkana deemu kana si tokkochaa ka waa'ee Oromootu nama hin qabne si tokkocha waan maal taateef sii qabanii seera sii fidanii Ameerikaa himadhu Ameerikaadha ka mootummaa qabu xayyaara ofii kaafatee dhaqee bakka namni jiru dhaqee nama fuudhu namni homaa siin godhe yoo dubbii bal'isatti oofiyan akkanuma jechuu barbaade yoo ofirraa dhiifte bareeda asirratti wal yaafne wal jisiisuun kun gaarii natti hin fakkaatu keessattuu namoonni keenya xiqqoo feemasummaa namni hin bebbeeku osuma calliftanii waan tokko biruma dabartanii dhiiftu. Asumarraa iyyaa jechuun kuwwan illee asumarraa iyyaa malee uummata akka wanni dhufu hin jiru. Uummata akka wanni dhufu hin jiru jechuu barbaadeeti. Yoo naasooyinaa haasa'uma akkanumaan gayyaanee iyyaa oollaa jettanii akkasitti yoo hin deemnettan itti deema yookaan ammoo wali araarri bu'ee nagaan buutanii atillee gabbuutee ofirraa gara hojii keessa barzeenaa keetii deebitee nageenya dhaabbatu iyyaa ooluun kun faayidaan qabuu jedha akkatti deemtu ammallee miira keessa obboleessa miira keessa nama biyya guddaa jiru namaan wal beeku dhuftee amma badhee kana akkana yoo iyyaa oolte gaarii miti jechuudha yookaan awwala namarraa gori erga nama tuyite immoo namni maa na tuqe waatte dogongora namni maas hin tuyin ati waan maal taateef namni si dhiise akkuma ati dhayixee nama tuyitu sanitti namni si tuqata. Nama na tuqe seeraan barbaadataara. Simbota namni nama ati sooshaal miidiyaa irratti nama tokko irra deddeebitee maqaa isaa yoo kaafte yeroo rakkoon jiru namni si mufata ati illee barri mufatta irra deddeebitee yoo namni si kaasaa oole waan ati keessa hin jirre si lafaa dalagatu Jarmanii Ahmad akkana godhe yoo siin jedhan ati illee nima mufattaa jechuudha. Kanaaf dubbii kana akkasuma yoo qabbaneessitanii dhaabdan gaarii na fakkaata. Noo hin dhaabnu oofne ooltan. Asumarraa iyyaa ooltan jechuudha. Bilaashuma jechuudha. Wanni dhufu hin jiru jechuu barbaadeeti. Dubbii kana gabaabsii. Situ gabaabsaa jechuudha. Asuma jalqabe ammallee ofumaa gabaabsee jechuu barbaadeeti. Asuma dhaabe. Anamma sooka kee kana naan jedhani. Inshaallah dantaan qabuun cinqaa kiyyaa miti. Garuma darbachuu. Haasawa jechuudha. Haasawa eega dhugaa miti jette haasawa bakka dhumate. Akkamitti sa'a kana guutuu guyyaa sadii homa kanaaf iyyaa ka ooltan naaf hin galle naa qaba Oromoo kamtu sii qaba jilla naaf fida keessatti hoolaa seeta hoolaanu abbaa qabde fakkeenyaaf hoolammaan deemtu tunu abbaa qabdi abbaa guddise yookiin abbaa bitate qabdi akkanumaan dhayitee fuutee qabuu hin dandeettu hin dhiisan jechuudha kanuma jechuu barbaadan geesseera. Amma akkana haa goonu. Ahmad Cululleen akkanatti fakkaatutti afarsaa agajam godhanii harka duuba hidhanii ijaan argee viidiyoo argee yookiin irra baasanii yookiin viidiyoo miseenjeraan laachisanitti waan araaramuu barbaadu hin fakkaatu. Maaliif inni amma gubatan natti jira jedhe waallee nyaanne jedhe fuulli na gurraachatee guyyaa meeqa waan kanaatiin hedduu miira keessa galee jedhe. Gabaabamatti
Afarsaa yoo xiqqoo akkana sabartanii jettan ni dhufa amma rabni biraa deemte galgalaa waan ta'eef. Yookaan immoo warri afarsaa qabee fida jedhan wallaahi billaahi afarsaan bakka Oromoon qabuu dandeettu takka illee hin jiru. Ani waan beekuuf waan ofii kiyya galcheef si galee miti gibbii arabaati gibbiin inni galu kuni bakka arabaa jira. Arabatu rasaasan fixa osoo haraamidha jedhanii osoo dhufuu inshaallah abbaan barbaade galuuf taate dachiin guutuun kaameraadha. Akkuma barbaadetti nama qabuu hin dandeettu namni bakka nagaa taa'ee ofirraa nagaan dalagataa jira. Isaa mitiiti isa waaqami abbaan barbaadee dhufe haraamidha jedhaniitiin bilaashatti namni gibbii namaa cabsu seenuu deeme taanaan kaameraa mul'ata mataadhaan jechuudha. Si galee namni abbaa kanaa jedhee qabuu danda'u hin jiru. Garuu immoo osoo qabuu danda'an taate biyya kana keessa seerri nagaa jiraate nama qaban taate gaafuma safaaraaf suuraan kenna ka'ee achi dhaqisan gaafuma san mootummaan biyya kanallee nama qaba. Gaaf san ofirraa ari'aniitiin hin dachaasan jechuudha. Si galee amma gabaabumatti dubbii kana nagaa buusuun hedduu gaariidha. Maaliif ajandaan kun yoo akkatti itti kufee jedhee Ahmad illee daran waan miira keessa galchee hadheessee oofu malee wanna nagaa argattu akka hin jiru. Hafarsaa immoo ni beeytan. Warabba lakaaba hafarsaan ajandaan isaa dhiyana. Gaafa lolattee deebi'e isaa dhiyana. Maaliif nama hin tuqu gaafa achi lolattee galee jedhee sa'a 24 miidiyaa hara taa'eetiniin waan